Kan godhameef gaarii goone galateeffannaa Waaqayyo karaa addaatiin haa eebbisu hafuura kadhataa isiniif haa dabalu jedhaati. Har'aa qorannaa keenya ergaa gara warra Efesoon boqonnaa 5ffaa jalqabna. Boqonnaa 5ffaa osoo hin jalqabneen dura boqonnaa 4 gara dhumaatti waan dubbifne tokko jalqabnee dubbifnee 30 irraa haga 32 gad dubbiseen boqonnaa 5 jalqabna. Yaada waliigalaa tokko wanti kennu boqonnaa 1 hamma 3 barumsa baay'ee murteessaa ta'e akka inni kaayu kitaaba raajii irraallee kaleessa jalqaba irra dubbifnee turre. Macaafa qulqulluu keessatti kutaan dukkana dhokataadha namni hubachuu hin danda'u jedhamu kan namoonni dubbatan soba akka ta'e isa kana hubachuudhaaf kitaaba raajii irratti Efesoon boqonnaa 1, 2 fi 3 rogatti qoradhaa jedha. Isa irratti hundoofnee boqonnaa 4f gorsaan jalqabe jechuudha. Gorsa yeroo kenneetiin jedhu boqonnaa 5s adhallee gorsuma itti fufeetiin jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 30 irraa hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatti ittiin mallatteeffamtan maaliin godhinaa jedha? Hin gaddisiisinaa. Isa kana Efesoon 1:13 wajjin wal bira qabnee ilaallee hafuura qulqulluudhaan akka mallattoofne gaddisuu jechuun isa wajjin waliigaluu gaafa dinnu yookaan ammoo Waaqa isa hafuura ofii qulqulluu nuu kenne wajjin waliigaluu diduu kenna akka inni mul'isu tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 8 wajjin wal bira qabnee ilaallee turre jechuudha. Hadhaa'ummaan dheekkamsi aariin waci maqaa wal balleessuun hammini hundinuu isin irraa haa fagaatu jedha. Hadhaa'ummaan dheekkamsi aariin jechuudha. Aariin waci maqaa wal balleessuun waan ragaan qabne ebalu kana ebalu san waliin jedhu maqaa wal balleessuun hammini hundinuu isin irraa haa fagaatu. 32 walitti kan toltan ta'a. Garaas kan waliif laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis akkasuma waliif maal godhaa jedha? Dhiisaa. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keenya nu dhiise nutis walii keenyaaf akka qabnu nutti dubbata jechuudha. Kana yaada qabannee boqonnaa 5 irraa akka ijoollee jaalatamootti fakkeenya Waaqayyoo maal godhaa jedha? Fudhadhaa jedha. Fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa jedha. Phaawulos iddoo biraatti immoo maal jedha? Fakkeenya koo fudhadhaa akka Kiristoos hin fakkaadhe isinis maal ta'a jedha? Na fakkaadhaa jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa egaa akkuma ani fakkeenya Kiristoos fudhadhe isin immoo fakkeenya koo maal godhaa jedha? Fudhadhaa. Fakkeenya koo fudhadhaa jechuun isaa fakkeenya eenyu fudhadhaa jechuudha? Fakkeenya Kiristoos fudhadhaa jechuudha. Akkanaaf ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa akka ijoolleetti jechuudha. Ijoolleen yeroo baay'ee wanti isaan godhan waanuma abbaan isaanii godhu. Waanuma mana keessan maatiin godhan. Yeroo baay'ee waan abbaan godhu ilmis daa'immanis abbaa malaalaa waan inni yaalu godhu jechuudha. Aariis haa ta'u waan hundumaa maatii fudhatu ijoolleen yeroo baay'ee yoo dhuguma ijoollee taanee jiran yoo dhuguma lammata dhalannee jiran fakkeenya abbaa keenyaa fudhachuutu nurraa eegama jechuudha. Fakkeenya abbaa keenya karaa ilma isaa maal nu godhe nu jaallate fakkeenya obboleessa keenyaa fudhachuun nurraa baay'ee murteessaadha jechuudha. Obboleessa hangafaatiif abbaan baay'ee murteessaadha fakkeenya ijoollee horattu jechuudha. Obboleessa hangafaatiif abbaan baay'ee murteessaadha. Kanaaf nuuf Kiristoos obboleessa keenyas abbaa keenyas kan ittiin qajeelfama irraa fudhannee ittiin jennu jechuudha. Tole 2 Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadha. Jalqaba eenyutu nu jaallate? Waaqayyo. Maal gochuudhaan? Ilma isaa nuuf kennuudhaan. Achiin immoo Kiristoos illee maal nu godhe? Nu jaallate. Eenyummaa ofii maal gochuudhaan? Dabarsee nuuf kennuudhaan. Amma maal godhaa? Akkuma Kiristoos nu jaallate ila jaalala Kiristoos akka inni maal akka inni ta'e mee xiyyeeffadhaa. Akkuma Kiristoos akkuma nu jaallate isin immoo jaalalatti jiraadha. Inni aarsaa fooliinsaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatu godhee nuuf jedhee maal godheera jedha? Of kenneera jedha. Nuuf jedhee of kenne. Nuuf jedhee qalma fooliinsaa tolu godhee eenyuuf dhiyeesse jechuudha. Waaqayyoof of dhiyeesse. Waaqayyo kan inni urgeeffatu aarsaa eenyu qofa? Aarsaa ilma isaa qofa. Aarsaan keenya qalmi keenya fuula isaatti fudhatama kan qabu yoo eenyutti makame duwwaadha.
Yoo kan gooftaa Kiristoositti makame duwwaa. Abbaan kan inni urgeeffatu kan inni ilaaluu barbaadu ilma isaa qofaadha. Ilma isaa keessaan immoo maal godha? Nu ilaala jechuudha. Kanaaf Qorontos keessatti iddoo tokkotti maal jedha? Naannoo lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:14 irraa akkana jedha. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf. Kiristoosiin beekuu akka foolii urgaa'uutti harka keenya iddoo hundumaa isa ga'uuf galannaa ta'u jedha. Waaqayyo isa kamiif? Isa karaa Kiristoos. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf. Yeroo hundumaa karaa Kiristoos jechuudha. Kan nuti fayyine, kan nu jaallate, kan ayyaana nutti agarsiise, kan hundumaa nuuf godhe. Kanaaf isa beekuu kenna akka foolii maalitti jedha? Akka foolii urgaa'uutti. Kiristoosiin beekuu kenna jechuudha. Kanaaf aarsaa urgaa'u godhee Waaqayyoof kan nuuf dhiyeesse eenyudha? Kiristoos nuuf jedhe jechuudha. Nu isa beekuun kenna ammallee karaa isaa foolii urgaa'u ta'ee eenyutti urgaa'a? Waaqayyootti urgaa'a jechuudha. Ilaala. Sadirraa akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti jiraadhaa malee halaalummaan xuraa'ummaan hundinuu sassati isin gidduutti maal hin ta'in jedha? Hin dhaga'aminiyyuu. Akkamitti jiraadhaa jedha? Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti. Kiristoositti amananii warra Waaqayyoof qulqullaa'anii jedha iddoo biraatti. Akkasitti jiraadhaa jedha. Look, halaalummaan xuraa'ummaan hundinuu sassati isin gidduutti maal hin ta'in jedha? Hin dhaga'aminiyyuu. Dubbii galateeffachiisuu malu. Dubbii gurratti hin tolle. Dubbii midhaan hin qabne. Qoosaan hin taane maal hin godhinaa jedha? Hin dubbatina. Hin dubbatamin. Qoosaa hin taane. Obboloota koo nama kolfisiisa jennee waan argine kolfuu hin qabnu. Hundi keenyayyuu namoota gurguddoodha asirra keessa kan jirru. Kanaaf of eeggannaa guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namni fayyee namni seenaan isaa guutummaatti jijjiirame xiyyeeffannaan isaa dhugaaf dhugaa qofaadha jechuudha. Dubbiin galateeffachiisu yoo dubbanne waan akka nu gammadu namnis kan itti gammadu yoo hin taane dubbii gurratti nama tolu yoo hin taane dubbii dhimma qabu waa'ee baasu yoo hin taane qoosaan akkasumaan afaan keenya keessaa ba'uun qabu jechuudha. Lakkoofsa 5 namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti akka hin galuu akka hin dandeenye beekaa jira. Mootummaa eenyuuti? Mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyooti. Namni sassataan Waaqayyoolii tolfamaa waaqessuu isaatii jedha. Okay. Mootummaa Waaqayyootii fi mootummaa Kiristoosii maaf jedha? Mul'ata boqonnaa 22 bira dhandhee ilaallame. Mul'ata boqonnaa 22. Kana booddee tokkorraa jechuudha. Kana booddee ergamichi laga bishaan jireenyaa namaaf kennu isa bishaan isaa akka cabbii addaatu. Teessoo Waaqayyoo fi hoolichaa biraa ba'u anatti agarsiisee jira. Teessoo eenyuutiif teessoo eenyudha obboloota koo? Teessoo Waaqayyootiif teessoo hoolichaa. Lakkoofsa 22 jechuudha. Wanti abaaramaan mandarattii keessa hin argamu. Yerusaalem keessatti jechuudha. Teessoo Waaqayyoo fi hoolichaa ishee keessa jira. Hojjettoonni isaaf maal godhu jedha? In sagadu jedha. Teessoo eenyuuf teessoo eenyu? Teessoo Waaqayyootiif teessoo hoolichaa. Samiitti eenyudhaaf sagadaman? Mul'ata boqonnaa 5:13. 5:13. Wanti waaqa irratti lafa jala galaana keessatti uumame. Isaan keessa jiru hundinuu hooqubaan ulfinni guddinni aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf abbaadhaaf hoolichaafis jechuun itti dabala jechuudha misiree. Tokko isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf mul'ata boqonnaa 4 keessa abbaa akka ta'e lafa kaa'a. Hoolichaafis bara amma bara baraatti haa ta'u jedhanii isaan jechuu isaanii maal godhe jedha? Nan dhaga'e jedha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti namni halaleen xuraa'aan mootummaa Waaqayyoo fi mootummaa Kiristoositti maal gochuu hin danda'u? Galuu hin danda'u jechuudha. Kan akkasitti ilaalla ergaa baay'ee qajeelaadha. 6 sababii waan kana hundumaatiif beekamtu Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa.
eenyurratti dhufa obboloota koo warra isaa hin abboomamne irratti homtinuu dubbii hundee hin qabne isin maal hin godhin jedhe isin hin gowwoomsin homtinuu dubbii hundee hin qabneen dubbii barraa'eera hin jedhamne wanti nu amanuu qabnu waan barraa'eera jedhamu qofa. Macaafni qulqulluun akkas jedha jenna malee lakki bee wanti kun kana jechuu barbaadeef kanaafi kana jechuu ka barbaadeef kanaafi hin jennu. Ka inni namichi nu ibsu sun jedhu macaafni qulqulluun namicha caala beekamu hin beeku. Namatu caala beekamu Kiristoos caala beeku. Kiristoos caala beeku. Dubbiin barraa'eenuuf jecha Kiristoosiiti. Kanaaf anaafis kan nu geggeessuu qabu dubbii barraa'ee duwwaadha jechuudha. Kanaaf homtinuu dubbii hundee hin qabne maal hin godhin isin hin gowwoomsin. Hundeen eenyudha? Hundee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Boqonnaa 2 keessatti qoranneerra waan ta'eef. Hundee dubbii Kiristoos irratti hin dhaabanne dubbii barraa'eera hin jedhamneen eenyullee maal hin godhin isin hin gowwoomsin. Speshaalii boqonnaa 5 keessatti erga kana lakkoofsi irra erga kana dubbatee ka'een booda lakkoofsa 6 kun dhufe jechuudha. Dubbii murteessaadha. Hidhata namoota akkasii hin ta'inaa. Hidhata namoota akkasii hin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'u turtan. Amma garuu karaa gooftaa maal gootaniitu? Iftaniitu. Dubbiin kun dukkana keessa turtan jedhaare. Hin jedhu. Dukkanaa'u turtan mataan maan keessanuu jedha. Dukkana keessa turanii dhugaadha. Addunyaa maal godheera jedhe Isaayyaas boqonnaa 60 keessatti. Dukkanni limixiin addunyaa maal godheera jedha. Haguuggeeraa jedha. Okay. Dukkana keessa jiraachuun waan tokko. Garuu asirra maal jedhaara? Dukkanaa'oo turtanii jedha. Isin mataan keessan. Jechi Ingiliffaa kanas clear godhee dubbate misal lakkoofsa 8 kana. For you were sometimes darkness jedha. Dukkana turtan. But now you are light in the Lord. Amma garuu maal taataniitu? Iftaniitu. Ifa keessa jirtanii midhaan mallee kan jedhaaru. Isinuu maal taataniitu? Iftaniitu. Egaa akka ijoollee ifaatti maal godhaa jedha? Jiraadhaa jedha jechuudha. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti in argama jedha. Wanti maal keessaa ba'u? Ifa keessaa ba'u. Addunyaani Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:19 irraa akkas jedha. Wangeela Yohaannis 3:19 irraa. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera jedha. Ifichi eenyu ture? Kiristoos jechuudha. Isinillee Kiristoos iftaniitu waan jedhu waan laalaa ture. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti raawwata jedha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni ifarra maal godhan? Dukkana jaallatan. Sababni isaa hojiin isaanii hojii maal waan ta'eef? Hojii dukkana waan ta'eef. Isin garuu maal taataniittu? Iftaniittu jedha. Kanaaf akka ijoollee ifaatti maal ta'a? Deddeebi'aa jedhee kan inni dubbatee jedhu kanaaf jechuudha. Hidhata namoota akkasii hin ta'inaa jedha. Okay. Sagalirraa wanti ifa ba'u ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti argamu. Wanta gooftaatti tolu qoraa maal godhaa jedha? Bira ga'a. Wanta gooftaatti tolu qoraatii bira ga'a. Qoradhaa jechuudha. Macaafa qulqulluu qoradhaa. Wanti gooftaatti tolu maal keessa jira? Obboloota ko. Macaafa qulqulluu keessa jira miti? Kanaaf macaafa qulqulluu maal godhaa? Qoradhaa ilaalaadha kan inni jedhaa jechuudha. 11 hojii dukkanaa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasa malee ittiin hirmaatinaa jedha. Hojii dukkanaa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee maal hin godhinaa? Itti hirmaatinaa. Hojii dukkanaa ifa baasaa ittiin hirmaatinaa jedha. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Wanta isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yeelloodha jedha. Waan isaan dhoksaatti hojjetan maal gochuun? Dubbachummaanuu yeelloodha. Nama qaanessaa waan dukkanatti hojjetamu. Wanti ifichi bakkeetti baasu hundinuu mul'ataan ta'a jedha. Namoonni wanti dukkana dheessaniif maalidhaaf? Namoonni wanti ifa dheessaniif maalidha? Ifa wanti dheessaniif maaliif? Wangeela Yohaannis 3:19 sila dubbifnee turre mee 20 irraa akkana jedha. Hamaa kan hojjetu hundinuu ifichaan jibba jedha. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti maal hin godhu? Hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu
hojiinsaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara fichaa maal godha jedha hin ba'a jedha. Kanaaf waan waaqayyo jaallatu waan jaalala waaqayyo qoraatii maal godha jedha bira ga'a wanti inni jedhu isa kanaa jechuudha. Gaafa waan jaalala waaqayyo waan gooftaatti tolu hojjenne ifa jaalanna moo hin jaalannu? Hin jaalanna. Hojiin dhoksaan keessa hin jiru waan ta'e. Gaafa garuu dhoksaan jiraate ifa dheessina jechuudha. Wanti bakka itti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf ati yaa isa raftu dammaqii warra du'an keessaa maal ta'e ka'ii. Maal jechuudha warra du'an keessaa ka'ii jechuun kontekstii gubbaarraa dubbisaa dhufneen dukkana keessaa hammina keessaa maal godhi jechuudha ba'i jechuudha. Namoonni dukkana keessa jiran namoonni cubboo hojjetaaran maal godhaaru jechuudha rafaa jiru jechuudha. Tasa dhufa oolichi gaafa dhufu hundinuu fuula waaqayyoo dhaabachuu hin danda'amu hin danda'an. Gaara jigi dhagaa kana na dhoosu warree jedhan warra akkasii jechuudha. Kanaaf dammaqii kan inni jedhuuf kana jedhu dammaqaa hirriba keessaa ka'a kan inni jedhaaruuf ergaan kana jechuudha. 15 egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'eetti maal hin godhina hin jiraatina. Haleelaati ilaalaa jedha xiyyeeffadhaati. Isa 15 san kana ingiliffisaa akkas jedha 15 lakkoofsa 15 irra kan jiru kana. See then that you work circumspectly, not as fool, but as the wise. Oguu akka ogeeyyotaatti jedhu. Dubartoota 10 shanan ogeeyyotaa fi shanan immoo maaliif gogowwaa akka ogeeyyotaa san ta'utu sirraa eeggamaadha kan inni jedhamu jechuudha. Warra dibata isaanii maal godhan qabatanii jiran. Guyyaan kun guyyoota gadhee waan ta'eef yeroo isiniif kenname utuu hin darbin itti maal godhaa jedha itti hojjedhaa. Yeroo itti hojjechuu hin dandeenye maal ta'a jechuudha in dhufa. Yeroo itti hojjechuu hin dandeenye in dhufa. Kanaaf yeroo itti hojjechuu dandeessan kana maal godhaa hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii ofii wallaalinaa. Isaaniif of hin balleessinaa. Qooda kanaaf furu qulqulluudhaan maal godhaa jedha guutamaa jedha. Namoonni machaa'an maaliidhaan guutamaniiti kan isaan machaa'an? Dhugaatii nama macheessuun. Qooda kanaa isin immoo maaliidhaan guutamaa jedha? Hafuura qulqulluudhaan guutamaa jedha. Kanaaf akkuma dhugaatiin machaa'u amala namichaa guutumaan guututti jijjiiree eenyummaa isaa irraanfachiisu hafuura qulqulluudhaan guutamuun kennas eenyummaa kenna maal nu gochuu qaba obboloota koo? Nu irraanfachiisuu qaba eenyummaa kenna sakaleessa akka ajjeefnu gochuu qaba. Sababni isaa maaliidhaan guutamne waan ta'eef? Hafuura qulqulluudhaan guutamne waan ta'eef. Kanaaf dhugaatiitti kan inni fakkeesseef isa kana jechuudha. Faallaa kanaa wanti inni jedheef isa kanaaf jechuudha. Guutamuu kan nuti qabnu hafuura waaqaatiin. Isa kanaan hirribaa dammaqna. Isa kanaan hunduutti kennayyuu yeroo qabnutti fayyadamuu kan dandeenyu. Qooda garaa garaatiin faarfannaa qooqa garagaraatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiinis walharkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa maal godhaa? Dhiyeessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedha. Qorannaa amma gammaa qorataa ture keessatti abbaan dhimmaa eenyu ture? Waaqayyo Abbaa. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa. Kennaa nuu kenne keessaa kennaan inni hundumaa caalu maalidha? Hafuura qulqulluu. Kanaaf hundumti kennayyuu waanuma hundumaafuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf maal gochuu qabna? Galata galchuu qabna jechuudha. Kana kan inni dubbatu. As keessa qofa miti. Qolaasiyaas boqonnaa 3:17 irraa illee akkas jedha. Qolaasiyaas 3:17 irraa dubbiidhaan yookiis gochaadhaan wannumti isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf maal godha jedha? Galata dhiyeessaa jedha. Kanaaf yeroo hundumaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata, kadhata, himata
waan hundumaa maal gochuu qabna isaaf dhiyeessuu qabna jechuudha. Tole. 21 irraa Kiristoosin safeeffachuudhaan waliif maal godhaa jedha? Abboomamaa. Eenyuun safeeffachuudhaan? Kiristoosin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiif maal haa taatu? Haa abboomamtu. Akkuma eenyuuf abboomamtu jedha obboloota koo? Akkuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif abboomamtu abbaa manaa isheetiif maal haa taatu? Haa abboomamtu. Sababni isaa abbaan manaa mataa maaliiti? Mataa haadha manaati. Kiristoos immoo mataa abbaa manaati. Kanaaf haati manaa akkuma Kiristoosiif abboomamtu abbaa manaatiif maal ta'uu qabdi? Abboomamuu qabdi. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati jedha. Akkasuma haati manaa dhagna eenyuuti? Dhagna abbaa manaati. Dhagna walii. Kiristoos mataa waldaati. Waldaan immootu dhagna Kiristoos akka taate tokkummaa akkuma isin keessa jiru isin ana keessa ana abbaa keessa abbaanis ana keessa jedhee Kiristoos kan inni kaa'e kana jechuudha. Waldaa kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu haati manaa waan hundumatti harka abbaa manaa keessatti maal gochuu qabdi? Of haa galchitu jedha. Akkuma waldaan karaa hundumaan harka Kiristoos jala of galchitu waldaanis haati manaas guutumaan guututti eenyu jalaa galchitu jedha. Abbaa manaa jalaa galchitu. Hubadhaa. Abbaan manaa haati manaa jala of galchuu qabdu abbaa manaa mataan isaa eenyu ta'edha? Mataan isaa Kiristoos hin ta'edha. Abbaa manaa qajeelfamni isaa qajeelfama Kiristoosii ta'edha. Haati manaas abbaa manaa akkasii jala maal gochuu qabdu? Of galchuu akka qabdu caaffanni qulqullaan lafa kaa'a jechuudha. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaas haadha manaa isaatii maal gochuu qaba? Isaa haa jaallatu jedha. Yeroo baay'ee kan barsiifamu waldaa keessatti haati manaa abbaa ofiitii abbaa manaatiin maal haa taatu? Haa ajajamtu, abbaa manaatii haa bitamtu, abbaa manaa jala of haa galchitu. Okay. Abbaan manaa immootu akka Kiristoos waldaa jaallatetti haadha manaa ofii maal haa godhu? Haa jaallatu. Kamtu ulfaata? Kamtu irra jabaadha? Kan jedhamutu irra jabaadha moo akka Kiristoos waldaa jaallatetti haadha manaa ofii jaallachuutu irra jabaadha? Isa kanatu irra jabaadha. Akka Kiristoos waldaa jaallatetti abbaan manaa haadha manaa ofii maal gochuu qaba? Jaallachuu qaba. Akka Kiristoos dabarsee waldaadhaaf of kennetti abbaan manaa dabarsee haadha manaatiin maal gochuu qaba? Of kennuu qaba. Gaafa kana haati manaas akka Kiristoosiif abboomamtutti abbaa manaatiin maal ta'uu qaba? Abboomama qabdi jechuudha. Kun qajeelfama Waaqayyo nu haa gargaaru. Okay, 26 waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee maal godheera jedha? Isheen qulqulleessa jedha. Maali? Waldaan qulqulleessa jedha. Eenyu fuulduratti qajeelaa akka taatu fudhatamtu akka taatu? Waaqayyo fuulduratti fudhatamtu akka taatuuf. Kanaaf Kiristoos itti adaraan kennameera jechuudha. Kanaafidha Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 bara Kiristoos kan inni akkana jedhe 17 jaarraa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa jaarraa akkana jedha Kiristoos. Biyya lafaa keessaa warri ati anaaf laattetti maqaa kee maal godheera jedha? Beeksiseera. Warri ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turanii ati immoo anaaf isaan laatte isaanis dubbii kee maal godhaniiru jedha? Eeganiiru. Kabiraan Ibroota 2:11 irraa kanaan duras akkuma dubbisaa turre 2:11 irratti macaafa Ibroota boqonnaa 2:11 irraa akkas jedha. Egaa inni qulqulleessuu fi warri qulqulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti jedha. Sababii kanaafis inni qulqulleessuun obboloota koo jedhee isaan waamutti maal hin taane jedha? Hin yella'u. Inni qulqulleessu Kiristoos inni qulqulleeffamu immoo maalidha? Anaafisin waldaadha. Namoota gara isaatti dhufan jechuudha. Isaan hundinuu kanuma eenyuti jedha macaafni qulqulluun? Kanuma abbaa tokkooti jedha. Kanuma abbaa tokkooti jedha. Kanaaf waldaa kiristaanaa Kiristoos maal godhe? Qulqulleessee mudaa kan qabne godhee eenyu fuulduratti dhiyeessuudhaaf? Waaqayyoon fuulduratti ishee dhiyeessuudhaaf 20 jaarratti. Kanaafidha mul'ata keessatti isaan kunniin eessaa dhufan gaafa jedhu warra dhiiga kootiin uffata isaanii maal godhanii jedha?
miiccataniidha jedhee abbaatti kennuu dhiyeessu jechuudha. 27 waldaas xurii fi dirmammuu wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira jedha. Ulfinaan eenyu dura? Of dura ishee dhaabuuf jira. Waaqayyoon fuulduratti ishee dhiyeessaa. Addunyaatti kan murteessu eenyudha? Abbaadha moo Kiristoos murteessa? Kiristoos murtee hundumaa dabarsee eenyutti kenneera jedha abbaan. Ilma isaatti kenneera jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti. Kiristoos immoo maal jedha? Ani eenyuttu murteessu dubbiin ani isinii barreesse kun isinitti maal godha jedha? Isinitti murteessa jedha. Sagalee Waaqayyoo waan isaan jedhaniif Waaqayyo isaan abbisu. Okay. Kanaaf of fuuldura ishee dhaabuudhaaf abbaa fuuldura ishee dhaabuudhaaf kan 26-27 waliin qabamnee ilaaluu dandeenya. Kanaaf ishee qulqulleessee akka jedhe arginee hin jenne jechuudha. 28 akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaatti jaallatutti haadha manaa isaa jaallachuutu hin ta'aafi. Namni haadha manaa isaa jaallatu ofii isaa maal godhu? Hin jaallata jedha. Namni haadha manaa jaallatu ofii isaa jaallata jedha. Namni foon isaa hin soora inni dhimmaaf malee takkaa foon isaa jibbee hin beeku Kiristoos waldaadhaaf akkasuma godhe jedha. Kiristoos waldaadhaaf maal godhe? Akkasuma godhe. Eenyummaa ofii dabarsee waldaadhaaf maal godhe? Kenne jechuudha. Qaama ofii hin jibbu waan ta'eef. Kanaaf namni tokko gaafa cubbuu hojjete, namni tokko gaafa waaqa irraa deebi'e, namni tokko addunyaa irra gaafa bade, Kiristoos nama sana waan inni cubbuu hojjeteef hin jibbaare. Hin jibbu obboloota koo. Dhagna isaati waan ta'eef. Hamma inni deebi'u maal godha? Isa kadhata jechuudha. Dhumarra garuu gaafa kaansariin qaama tokko qabe akka qaamni biraan miidhamne kaansarichiisu maal ta'a? Kutaa san maal godha obboloota koo? Hin muru. Roomee boqonnaa 11 irra dubbisuu dandeetti. Isaan amantiitti jiraatanii waan hin jirreef maal ta'an jedha? Muramanii jedha. Ati mootu waan amanteef iddoo sanitti dhuftee maal taate? Fayyifamte jedha. Ammas isatti si qabeera malee ati hin qabne waan ta'eef amantii keetti maal ta'e? Jabaadhu jiraadhu. Atis maal ta'uun keenaaf waan ta'eef? Muramuun keenaaf waan ta'eef. Yoo dhugaatti hin jiraanne jechuudha. Kanaaf dameen alatti qabatee ijaan godhanne maal ta'a jedha? Hin murama jedha mitiire? Hin murama jedha. Isatti qabannee ija godhachuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf akka dhagna ofiitti waldaadhaaf Kiristoos akka dhimmu akka dhumaatti akka inni waldaa jaalatu arginees hin jennu. Filannoo keenya garuu maal gochuu hin danda'u? Danfuu hin danda'u. Nuyi bu'aa dhagna eenyuuti jedha? Dhagna Kiristoosiiti jedha. 30 irratti. 31 caaffanni qulqullaa'aan sabii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa. Haadha manaa isaatti maal godha? Hin maxxanaa. Isaan lachanuu foon tokko hin ta'uu jedha. Isaan lachuu maal ta'u? Foon tokko hin ta'uu jedha. Akkuma eessatti dubbatame? Akkuma uumama keessatti dubbatame jechuudha. For this cause shall a man leave his father and the mother and shall be joined unto his wife and they shall be one file. Isaan maal ta'u? Foon tokko ta'u. Aniif abbaan koo maal jedha Kiristoos? Tokko jedha mitiire? Dubbiin kun maatii keessatti raawwatama jechuudha. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qabaa jedha 32. Dubbiin kun dubbiin tokko ta'an jedhan kun dhoksaa maaliif keessa qaba? Dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba jedha. Eenyuun bakka bu'a waan ta'eef obboloota waaqummaa bakka bu'a waan ta'eef. Dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Akkuma aniif abbaan tokko taane isaanis maal haa ta'an? Tokko haa ta'an ka jedhu kun macaafa qulqulluu keessatti kan inni kallattiidhaan raawwate abbaan manaatii fi manaa foon tokko ta'uu ka jedhu bakka bu'a. Kanaaf dubbiin kun maal jedha obboloota koo? Dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Inni waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa maal godha? In dubbata jechuu kooti. Tokkummaa Kiristoosii fi tokkummaa eenyu? Waldaa. Akkasumas akkuma aniifati tokko taane jedha mitiire Kiristoos. Inni gaamicha sagaleen koo. Akkuma aniifati tokko taane isaanis maal haa ta'aniif? Tokko haa ta'aniif jedha mitiire. Kanaaf dubbiin kun dubbii dhoksaa guddaa of keessaa qaba jedha. Dubbii waldaaf Kiristoosii bakka bu'a. Dubbii Kiristoosiif baasaa bakka bu'a jechuudha. 33 dubbiin kun isinis immoo in ilaalaa jedha. Dubbiin kun dhoksaa guddaa of keessaa qaba jedha 31 irratti, 32 irratti, 33 irratti immoo isinis in ilaalaa. Tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaa isaa akka ofiisaatti haa jaallatu. Haati manaa abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu jedha.
ulfina haa kennitu jedhee xumura jechuudha. Kanaaf tokkummaa dhugaa kana keessatti ijaaramnee mootummaa Waaqayyoo fi mootummaa Kiristoosii keessaa qooda qabaachuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenye nu haa eebbisu. Eebbifama.